lama ka geggeessamu mariin gamtaa bulchitoota naannoo daangaa Itoophiyaaf Jibuutii magaalaa Jijjigaa keessatti geggeessamee jira. Ka guyyoota 3 deemsisameef kaleessa xumurame mariin bulchiisa naannoo Somaalee, ka naannoo Afaariif, ka gama Jibuutii, ka dhimma dinagdee fi naga eegumsaatti fuuleffate ta'uun kanneen walgahichaa hirmaatan keessaa bulchaan Sitii Zoon obbo Umar Abdii VOF ibsanii jiran jedha. Gabaasaan keenya Addis Chekkol akka obbo Umar Abdii jedhanitti mariin kun aangawoota ministeerota dhimmoota alaa Itoophiyaaf Jibuutiitiin kan geggeessamu yoo ta'u keessumaa karaa shororkeessummaa biyyoonni lamaan itti ittisuu danda'an irratti mariin geggeeffamee jiraachuusaa dubbatanii jiru. Komaandi poostiin gama biyyoota lameenirraa hundeessamee fi ammaan dura hojjetaa tures marii kanarratti gabaasaasaa dhiyeessuun beekamee jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa qaamni nageenyaa biyyattii shororkeessota irratti tarkaanfii akka fudhatu ajaja kennan. Keeniyaataan keessumaa kutaalee Keeniyaa gama bahaa keessa kanneen jiraatan lammiiwwan biyyattii rakkoo nageenyaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase. Dhimma rakkoo nageenyaa Keeniyaan qabdu ilaalchisee pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa miseensota kaabinee fi aangawoota mootummaa biyyattii waliin mari'atanii har'a murtee dabarsanii jiru. Mareen booda ibsa magaalaa Mombaasaatti kennaniin Keeniyaataan qaamoleen naga kabachiistota biyyattii warra hidhata shororkeessitootaa waliin qabu irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajanii jiru. Keeniyaataan keessumaa warri biyya keessa ta'anii hojii kana irratti bobba'an to'annoo jala ooluu qabu jechuun dubbatan. Today, I want to direct that the following actions be undertaken to immediately upgrade our response. Firstly, security officers are to mount akkas jedhu Keeniyaataan rakkoo shororkeessaa dhiyeenyaas nu mudataa jiruuf deebii kennuuf tarkaanfileen itti aanan akka fudhataman ajajeera. Tokkoffaan qaamoleen nageenya kabachiisan keessattuu shororkeessitoota kutaa bulchiinsaalee kaababaa biyyattii keessatti maanneeffatanii jiran irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajeera. Lammaffaan ammoo gaggeessitoonni qaamoleen nageenyaa aangawoonni mootummaa dhaabbilee fi waajjiraaleen mootummaa karoora warra mankaraarsummaa leellisu dhaabsisuu ba'e akka hojiirra oolchuuf hojjettanis isinitti hojii kenneera jechuun dubbatan. Keeniyaataan dubbii isaaniitiin lammiileen biyyattii kutaa bulchiinsa Lamoo fi Mandeeraa keessa jiraatan sababa shororkeessitootaan boqonnaa akka dhaban dubbatanii gabaasa guutuu hojicha tarkaanfii har'a dabarsan kanaas hagayya keessa akka eeggatan akeekkachiisanii jiru. Keeniyaatti gareen Alshabaab hedduu balaa kan geessisu yoo ta'u torba achaanaa amajjii 6 bara 2020 buufata loltootaa US Ameerikaa fi Keeniyaa waliin gargaaraman kan Lamuutti argamu irratti haleellaa banee loltuu Ameerikaa tokkoo fi hojjettoota peentaagoon 2 ajjeesuunsaa ni yaadatama. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjaa 4 irraa jalqabee kan himannaan irratti dhiyaate naannoo Amaaraa keessatti mana murtiitti dhiyaataa turan obbo Barakat Simoonfaa irratti ragaalee ofirraa ittisaa dhiyeessaa jiran ta'uu falmii ofiis kan dhiyeeffataa jiran ta'uun beekamee jira. Guyyaa duraa himatamtoonni lameen ragaalee barreeffamaa fi namaa kan dhiyeeffatan yoo ta'u himannaa irratti dhiyaates falmanii jiru jedhamee jira. Ragaalee himatamtoonni dhiyeessatan keessaa kanneen hin dhiyaatin kan dubbatame yoo ta'u abukaatoleen himatamtoota kana ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnin ministeera dhimma alaa obbo Gaddoo Andargaachootti waamicha dhiyeessuu isaas dubbatee jira jedhamee jira. Gama biraatiin abbaan alangaa muummichi aangawoota olaanoo kan waraanaaf siivilii dabalatee kanneen ajjeecha aangawootaaf heera mootummaa cabsuutti himataman namoonni 13 galmee ajajaa Masaafint Xigaabuu irratti dhiyaatan mana dhaddachatti dhiyaachuu diduun isaanii himamee jira. Bakka bu'aan mana hidhaa himamtoota kun akka inni jedhutti maatiileen keenya agagaa ta'anitti mana murtiittiin dhiyaannee deeggartoonni keenya nagramne jechuudhaan konkolaataa ittiin dhufan keessaa bahuu didan jedhamee jira. Yeroo 4 magaalaalee 4 keessatti gaggeeffamaa akka ture mariin koree teeknikaa Itoophiyaa, Masriif Sudaan akkaataa itti fayyadama laga Abbayyaa kan ilaaleen hanga tokko waliigalteen xumuramuu aangawoonni Itoophiyaa dubbataniiru. Kamisa kaleessaa gaazexeessota waliin gaaffiif deebii gaggeeffame irratti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Gaddoo Andargaachoo mariin gaggeeffame bu'aa Itoophiyaa kan eegsise akka ture ibsan. ምንድነው የደረስነው ስምምነት አሁን ቴክኒካሊ ግድቡ በሚሞላበት ሁኔታ waliigalteen irra ga'ame maali? Akka teeknikaatti hidhi sun yeroo guutamuu waggootii isaan jalqabaa lamaan Itoophiyaan hatattamaan humna maddisiisuuf hanga isheen dandeessutti guutuu akka dandeessuuf haala mijeessaa jedhan. Itti fufees waggaa 2 booda humna maddisiisuun
akka eegametti ta'ee yerootti bishaan kuusaa deemnutti bu'aa Itoophiyaa eegsisaa yoo gidduutti caamni hamaan mudate immoo Itoophiyaan biyyootii kaan maal gargaaruuf dandeessisa jedhu irratti waliigalteen hangi tokko argameeraa jedhu obbo Gadduun. Kaleessa galgala taajjabdummaan kan itti hirmaate ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi qabxiilee biyyoonni kun irratti waliigalan sababaa gochuun gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan ministeerri bishaan jal'isii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqaleeti. Isaanis akka ibsanitti akka waliigaltee biyyootii kanaatti Itoophiyaan hidha Abbayyaa kana bishaan guutuun haala qabatamaa bishaanichaa irratti hirkatee akka ta'u kunis waggaa 4 hanga 7 akka fudhatu waggootii dhufan 2 keessatti immoo hidha sanarraa elektiriikii maddisiisuun akka jalqabamu ibsan. Deemsi bishaan guutuu yeroo gannaa waan ta'uuf yeroo inni fudhatu dhiibbaa qabaa yoo ta'e kan gaafataman Dr. Silashiin deebii kennaniin የኢትዮጵያ ወንዞች ፍሰታቸው ሐምሌ ነሐሴ ላይ ያበጠ ነው ብዙ ውሃ የሚያልፈው lageen Itoophiyaa baatii adoolessaaf hagayya keessa bishaan baay'ee argatu. Fulbaana keessa yeroo tokko ji'a guutuu bishaan ni jira. Gara kibba Itoophiyaatti yoo deemnu immoo adda jedhan. Walakkeessa biyyaa akkasumas gama dhiyaa yookaan kaamni dhiyaa kibba dhiyaa keessatti baatii 8 yookaan 9 bishaan xiqqoo qabu. Baatii ganna waxabajjii kaasee roobni waan jiruuf bishaan guddaa fi quubsaa ta'eet argamaa jedhan. Bishaan hedduun argamuun immoo achitti kuusanii baatilee hafan keessa hojiin gadhiisaa adeemuu irraa jala akka hojjetamu dubbataniiru. Kanaaf addaan cituun bishaaniin jiraatu maddi enerjii dhaabbataa ta'ee maddisiisuufis ni gargaaraa jedhan Dr. Silashiin. Biyyoonni 3 karaa nagaan laga Abbayyaan akka fayyadaman gochuuf jecha Ameerikaan qooda gaarii fudhachuu ishees ibsamee jira. ፕሬዚዳንት ትራምፕ መጀመሪያ አሜሪካ መተን ስንወያይ yeroo jalqabaaf Ameerikaa dhufnee mari'annu Pireezidaant Tiraamp ka jedhan hidha Abbayyaa kun madda wal dhabiinsaa otoo hin taane sababaa quunnamtii gaarii ta'uu qaba. Dhimma irratti falmitan dudubbadhaa karaa nagaan furaa nutis karaa nagaan akka furamuuf sin gargaarraa jechuun isaanii ibsameera. Yeroo waliigaltee mallatteessitanis irratti argamnaa jechuun isaanii dubbatameera. Dhumarratti hidhi kun hojii yeroo jalqabuuttis iddoo sana dhufee argamuun fedhaa jechuun isaanii dubbatameera. Hojiin ammaa qabxiilee irratti waliigalanii beekannoo kennaniif sana gara seeraatti jijjiiranii galmee qopheessuu achis mallatteessuu ta'a. Kun kan ta'u gidduutti waan haaraan yoon dhufne ta'uusaa fi baatii amajjii keessas akka ta'u ibsameera. Obbo Yaasoo Kabbabaa qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu erga poolisii to'atamanii mana hidhaa seenanii ji'a 3 ol lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Yaasoo Kabbabaa dabalatee galmeen obbo Firaa'ol Indaalammaa fa'aa namoonni 4 kan biroon mirgi wabii isaanii mana murtii jalqabaa dhaddacha araadaatiin eegamuu fi abukaatoon namoota kanneenii obbo Miilkiyaas Dhaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mirgi wabii isaanii eegameefii jira. Yeroo beellamaa qorataan poolisii federaalaa gaafatee manni murtii waan itti namanneef labsiin farra shiroo keessummaa isaan ittiin gaafataniiti haqamee jira. Labsii biraatiin bakka bu'ee jira. Yeroon hojiirra oolmaa labsii haaraa yoo murtaa'u baates gara fuulduraatti guyyaa 28 gaafachuun kun kan ittiin fufne ta'uu manni murtii hubatee gaaffii qorataan poolisii gaafate kufaa gochuudhaan mirga wabii bu'uura nuyi gaafanneen eegeefii ture. Guyyaa sana jalqabee wabii qarshii 5,000 kaffalanii akka ba'an bu'uuruma ajajameen maamilli keenya maatiin isaanii qarshii kana kaffalanii ajaja gadhiisisu fudhatanii gaafa waajjira poolisii deeman waajjirri poolisii boruu gadi isinii dhiibna jechuudhaan isaan beellame. Haa ta'u malee hamma yoonaatti to'atamanii akka jiranitti ajaja mana murtii hojiirra oolchuu akkan barbaanne maatii shakkamtootaa kanallee doorsisuudhaan arrabsuudhaan poolisiin akka ofirraa deebisaa ture nutti himanii jiru maatiin shakkamtoota. Obbo Yaasoo Kabbabaa magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 4tti poolisii federaalaa akkasumas obbo Firaa'ol Indaalammaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran 4 kanneen biroon turtii baatii 3 oliitiif himanni osoo irratti hin banamin guyyoota 28 yeroo 3f beellamaan dhaddacha irratti dhiyaachaa turanii kan jiran abukaatoon isaanii dhimmoota isaan ittiin shakkamaman jedhanis ibsaniiru. Yakka shororkeessummaa raawwachuu yookaan immoo qophaa'uu yookaan deeggaruu kan jedhuun
ifatti hin baane himannaan dhiyaate hin jiru. Yeroo beellamaatti shakkiidhaaf qorannoodhaaf. Ta'u malee jalqabumarraa jalqabee ragaa waan argatan hundumaayyuu dhiyeeffatanii turanii guyyaa 28 yeroo sadiif hayyamameefii ture. Qoradhaatii ragaa yoo argattan himadhaa jedhanii sabooda immoo himannaa dhiyeeffachuu dandeessudha. Guyyaa 10 kenneef manni murtii. Ragaa ammaa funaannattaniin himachuu kan isin dandeessu yoo ta'e himachuu dandeessu jechuudha. Guyyaa 10 abbaa alangaa himannaa akka banuuf hayyameefii ture. Garuu abbaan alangaa yookiin hin himanne yookaan jarri kun hin himataman jedhee gadi hin dhiifne calluma jedhanii seeraan ala mana hidhaa keessa tursanii jiru jechuudha. Obbo Milkiyaas Abukaatoon Obbo Yaasoo Kabbabaa Firaa'ol Indaalammaa fi namoota biroo afurii galmee tokko irratti himatamanii ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne kanaaf oliyyata fudhachuuf jirraa jiran. Ajaja mana murtii hojiirra oolchuu ifatti ajaja mana murtii tuffachuudhaan poolisiin federaalaa olaantummaa seeraa fudhachuu akka hin barbaanne ifatti mul'isee jira. Qaama laallatutti iyyachuuf jira deebineeme manni murtii ajaja inni kennu hojiirra oolu yoo ta'e poolisiin akkuma barbaade humna ofii fayyadamee murteessaa ta'ee aangoo mana murtii ofitti fudhatee nama hidhee kan turtu yoo ta'e bu'uurri heeraaf seeraa baduusaadha. Kanaafuu mana murtiitti deebinee iyyanna waan ajaji manni murtii hojiirra oolleef manni murtii hordofee akka hojiirra oolchuuf olaantummaan seeraa akka kabajamu. Maatiin namoota kanneenii mirga wabii manni murtii qarshii 5,500 akka isaan kaffalanii bahaniif murteesse kaffalaniiru. Garuu namoonni hidhaman mana hidhaatii akka hin baane ibsani. Dhimma kanarratti qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu gaafachuudhaaf tattaaffiin taasise har'aaf naaf milkoofne fuulduratti gaafadhee kan deebinaa kennan yoo ta'e qabadheen ni adda. Ibsi har'a ministeerri nagayaa sabaa himaaleedhaaf kenne akka agarsiisutti dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan galmeeffamaniiti hojiitti bobba'uudhaa jiraatu. Dargaggoonni kunniin ji'a 3 leenjiin garaagaraa kan kennamuuf yoo ta'u sanbooda waggaa 1 hojii tola ooltummaa irratti bobba'u jedhameetiniin kan eegamu. Dargaggoonni waggaa 1 bobba'an kun hojii tola ooltummaa kana kan isaan irratti bobba'an naannoo itti dhalatanii guddatan osoo hin ta'in gama biraa deemaniitiniin hojii tola ooltummaa kana kan hojjetan ta'uudha kan himame. Isa kanaafis karoorri karoorfameetiniin itti deemamaatiniin jiraachuudha. Ministeera nagayaatti daayireektoreetii walitti dhufeenya tarsiimaawaa fi qindoomina dhaabbilee walitti dhufeenya qabanii aadde አስማ ረዲ kan dubbatan ሚኒስትር መስሪያ ቤታችን በነገራችን ላይ 2012 ላይ 100,000 ወጣቶችን በዚህ ፕሮግራም አሳልፋለሁ በሁለት ዙር 50,000 በመጀመሪያ ዙር 50,000 በቀጣይ ዙር አሰልጥኜ manni hojii keenyaa bara 2012tti dargaggoota 100,000 jechuun marsaa tokkoffaatti dargaggoota 50,000 marsaa lammataatti dargaggoota 50,000 leenjisee bara 2012 tola ooltummaa 100,000tu biyya keessa jiraataa ka jedhu ture karoorri keenya. Garuu dhaabbanni leenjii keenyaa murtaawaa waan ta'eef gama biraatiin immoo tajaajiltoonni yookaan dargaggoonni tola ooltummaa kun leenjii fudhatanii darbuun dirqama waan ta'eef marsaa lammataaf dargaggoota 10,000 akka bobbaafaman taasifame. Dargaggoonni kun leenjisamuurraa jalqabee hanga tajaajila kennanii deebi'utti bajatni ramadameef birrii miliyoona 900 barbaachisaa jedhameera. Aadde Asmaan akka jedhanitti dargaggoonni kunniin kanneen barumsa sadarkaa teeknikaa fi ogummaarraa kaaseetiniin hanga yuunivarsiitiitti baratan kanneen hojii tola ooltummaa irratti bobba'an kan of keessatti hammatu ta'uu dubbatanii jiru. Yeroon turtii hojii tola ooltummaa irratti isaan bobba'anii kunillee akka muuxannoo hojii idileetitti kan isaaniif qabamu ta'uu Aadde Asmaan kaasanii jiru. Ibsa kanaan walqabatee sabaa himaaleerraa gaafiin garaagaraa kan dhihaate yoo ta'u gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin barmaanni kanaan dura dargaggoota haala kanaan walitti qabaniitiin tarsiimoo siyaasaa dhaaba biyya bulchuu leenjisuu fi kanneen biroo baratame kun hammam isarraa walaba kanneen jedhan irratti gaafatamanii jiru. Dhimma kanarratti deebii kan kennan ministeera nagayaatti daayireektoreetii ijaarsa waliigaltee biyyaalessaa fi qabeenya hawaasummaa obbo Tagbaaruu Yaaree dhimma siyaasaan walitti dhufeenya kan hin qabne ta'uu ibsan. በዚህ ፕሮግራም ላይ ምንም አይነት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም እንደ ክራይቴሪያ አይቀመጥም አልተቀመጠም በኢንቴንሽናችን ውስጥም የለም መደመርም የለበትም መቀነስም የለበትም ማካፈልም የለበትም ኢትዮጵያዊነት ነው ያለበት ሰገንታ ከነ keessatti ilaalcha siyaasaa tokkos akka qabiyyeetti hin kaahamus nutis akka yaadaatti hin qabnu eda'amuunis keessa hin jiru hirdhisuunis hin jiru Itoophiyummaa qofatu sagantaa kana keessa jira leenjiilee bu'uuraa haala jireenyaa barsiisan leenjii carraa hojiitii fi ajandaalee waliigaltee biyyaalessaa irratti qabxiilee leenjii jabina qaamaa dabalatee fudhachuudhaan hawaasa isaanii gargaaruutti bobba'u jedhan obbo Tagbaaruun.
Galmeen dargaggoota hojii tola ooltummaa irratti hirmaatanii waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaalee hunda irrattiyyuu kan raawwatamu ta'uu fi gosa barnootaa kamiyyuu baratanii umriin isaanii waggaa 18 hanga 35 keessa kan jiran akka ta'ellee himamee jira.